يا ربي كيا ثم نياتي سنيهم وكينيا مليه يا ربي نياتي سنيهم جنة مليه عذابا نياتي سنيهم بعزالما يا ربي نباتي سنيهم جنة مليه عذابا نياتي سنيهم بعزالما يا ربي نباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قبي أجائباتي ما شاء الله تبارك الله. نمني نما هنجلتي فني ربي سنجلتي فتو جدني أسماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليونكي يا هريوني تيتنرى فقو جرتان akkasuma tayaadanii sinarraa fagaattanii gammachuuti yana waliin qoodamtan akkasuma nabirattis dhiyaattanii warri gammachuu koona waliin qoodamtan wallahi hedduu sin galateeffadha. waan yaaddan waan hawwitanii rabbi sin haamil keessu asmaanii moo hiriyoonni tiyas dhiifama naa godha. wallahi hiriyoota ji'a hunda hedduu jaaladhaani hedduu jechaadha. warra amma maqaadha kana malitti hedduu hiriyoota hedduu qaba. asumaan immoo hiriyoonni tiya kanarraa fagoo jirtan akkasuma akka fakkeenyaa fi biyya gara suudii keessa jiraannee waddaan fagooruu nama akka Jamiila Moosisaa Sumayyaa akkasuma ijoolleen eeggadde qophii irratti ka ajaa'iban waliin ka wallahi gammachuun kenna. anaa dhufu jettanii na simattanii na waliin kaatanii dhaabattanii wallahi hedduu naa galatooma isin jedha. bakka abbaa mana kiyyaattis bu'ee isin galateeffadha. buleeyyan koo qaalii fi gaarii isinin jedha. akkasuma Makkiyaa Samiiraa Aliimaa eenyuree badi namni maqaa waamee fixuu hin danda'u. akkasuma hiriyoonni ti warri maqaan dhayin ammoo nan komaatina hedduu sin jaaladha hunda keessanii. akkasuma markaza kiyya markaza laa ilaaha illallah irraa jalqabee ustaazota kiyya akkasuma abbaa mana kiyyaa akkasuma ustaaz Abdurrahmaan Abu Abdurrahmaan asmaani hedduu sin galateeffanna barsiisaa tokko jechaadha. awwalatti waame itti aansee ammoo ummu Bilaal maashaallah tabaarakallah tarabbii karaa diinii irratti wal nu barsiise diinii irratti wal baranne karaa diinii irratti wal obboleeyyan taane gammachuu addaa qophii addaa kan qopheessite jechaadha. asumaan hedduu si galateeffadha. waan ittiin si galateeffadhu hin qabu. anaa olitti ammoo ramaan si haa galateeffatu. wallahi rabbiin anaaf siin haa jedhu. rabbiin ati isaaf jecha nu jaalatte sun si haa jaalatu siin jedha ka yaa ummu Bilaal yaa qaalii fi yaa gaarii nama yaa bashaasha nama. akkuma asumaan ummu Bilaalii wallahi akkuma bilbilaa yeroo namoonni haasoftuu yeroo bira gaanis bashaasha namaati. rabbi addunyaaf akhiraa si haa milkeessu. yaadaa muraada kee rabbi si haa guutu. ka ati yaadde olitti ka ati hawwite olitti rabbi maatii kee abbaa manaa kee waliin ilmaan kee waliin rabbiin si haa milkeessu. akkasuma qur'aanas buufteertaa maashaallah tabaarakallah. ammoo nama qur'aan akkasuma kitaabas qara'ee nama barsiisu duras nama barsiifta duras nama cimtuudha. ammas inshaallah akka haalaani kana daran cimtuu taatu asumaan siidhaama jabduun talaati. ammas jabaadhuu siin jedha. qaalii fi gaarii nama ka waan ittiin siibsu dhabe wallahi waan ittiin siibsuun dhabe. hiriyoonni kee ammoo baay'eedha. maqaan dheen kaka'amu firii biyya galtee bagana gaannaa galtee hedduu ka'aashee jira jamu jira badira ijoollee garee keessa waliin baradhu ka hedduu ta'e jaaladhu hunda isaanii jaaladha. garuu jaalalli ilma namaa kan wal caala waan ta'eef nama hedduu kabaju. hiriyoonni kee ka hedduu kabaju hedduu na jala hafanii maaliif hadha ammoo ani wanti dhufee fi asumaan qalbii na jalaan cabina ummu Bilaaliin galateeffatu dhufe ka wallahi akkanu bira dhandhee olitti akkanu hin yaadin takkaa jechaadha. qophii ajaa'ibaatiin nu hedde wallahi gaafsanii akka tokko taa'e malee qophiisan odoo viidiyoo kiisinii waraabne hedduu kaman gammadee jedhe kana shinillee na waliin gammaddan jedhe yaada hiriyoonni koo. asumaan naa galateeffadhaan immoo Bilaaliin jecha bakka argitanitti bakka isiin dhuftetti kaadaraa keessan hiriyoonni tiyya naa kabajaanii naa affeeraanii isin jedha ka akka namni itti akka itti walitti dhufan hin beekani.
akkasumas jedhamu Bilaalii ajaa'iba kaa wallahi rabbiin bakkaan nu haa ga'uuni ilmaan isaanii waliin rabbiin ka bakkaan isii haa ga'u jedhaa hiriyyaa koo qaalii fi gaariidha nama hedduu jaaladhu yoo ta'e hedduun jaaladha wallahi tamachi dabarsuus hin qabu kaamartuu akkasumatti yeroo nargan akkasuma yeroo waan gaafadhe takkaarraa dhabee hin beeku ijarillee inshallah nama gaafatee waa dhabuu miti waa argatu rabbi jara haa godhu ammoo inshallah ilma namaati miti rabbi khaliqa yaa rahmaan yaa rabbi jecha kana qofaan ijoollee diinii duniyaan illee itti bal'atte rabbi isin haa taasisu isin jedha akkasuma ammoo markaza ummu Bilaali ammoo akkasuma barsiisaa isaanii kabajamaa fi jaalatamaa waliin rabbiin umrii nu haa dheeressu akkasuma barattoota hiriyoota isaanii waliin rabbi umrii isin haa dheeressu ka ummu Bilaalii ta'enna maatii biyyaa fi ka waliin barattanii fi ka irraa dhalattanii fi ka itti dhaloomta waliin rabbi isin haa milkeessu haasaallee dheeressee yommuu waan biraas keessa manne ka yuutuubiin kunillee koopiraayitii maal jedhan san nurra ka sodaanne garuu akkana haasani ka xiqqoo ulfaata ani ka yaanni kiyya wallahi waa baay'ee dhufe narkaa babbadee dhugaa rabbi meediqoo walaloo walaleessaa waa'ee hiriyaa xiyyaarraa waa hedduu isinii odeessaa hiriyaa jechuun gaaddisaa hiriyaa jechuun gammachuudha hiriyaa jechuun tagaafa ati rakkatte amshirsiin jettu tagaafa ati gammaddee si waliin kolfitu yaa hiriyaa qaalii yaa hiriyaa ati gaaddisa namaati yaa hiriyaa jechuun firee asheetaati asheeta namni hunduu bira hin taru hiriyaa gaarii eenyullee bira hin taru yaa hiriyoota kee qaqqaalii maal jedhee mee isin faarsu yoo ani gammadee na waliin gammaddu yoo anis gaddee amshirnaan jettu yoom takkaana biraa dhabamtanii gaddaaf gammachuu yoom takkaana biraa dhabamtanii gaddaaf gammachuu eenyuun maqaa dhahee eenyuun dhiisa ree'anii eenyuun maqaa dhahee eenyuun dhiisa ree'anii hundaani gaafadhaa amshirnaan jedhu yoo ani gaddesi maal gaddisa gaddi kee gadda koon kennan naan jedhu ta walii maqaa dhahuu hundayyuu hedduu tokkon jaaladha waan jedhee isaan faarsu uf biraa dhabe yaa rabbinaa faarsikaa faarfamaan si'ii yaa kaaliqaa yaa mootii ardiif samaa uumte naa milkeessikaa waan isaan yaadaniin yaa rabbii kiyya kaa naa ibsikaa akka aduutitti akka ji'aatitti naa mul'isii bakka hundatti ijoollee diiniif duniyaan milkooftu naa taasisii nama baratee barsiisu yaa rabbi adaraa naa taasisii warra qur'aana geesse warra hadiisa baratee nama barsiisu yaa rabbi naa taasisii yaada muraada isaanii yaa rabbi bakkaan naaf gahii fi barattootaa fi barsiisaa isaanii waliinii yaa rabbi yaa allah yaa kaaliqul kalqii yaa uumaa dacheef samii awwaan jedhu hin qabu sitti kenne waan jara kanaa awwaan jedhu hin qabu sitti kenne waan jara kanaa atuu beektaa kaawwan keessa kootii yaa rabbi naa gammachiisi hadaraa hiriyoota koo yaa rabbi naa gammachiisi hadaraa hiriyoota koo maal jedhee ibsaa waa'ee hiriyoota koo hedduu na gammachiisanii gammachuuf gadda keessatti amshirnaan jedhanii na bira dhaabatanii waan isaaniin dubbadhu yaa rabbitti naa dubbadhu waan isaaniin dubbadhu yaa rabbitti naa dubbadhu an dandeettiin qabu an dadhabduu namaati mootii alamaa situ danda'aadha kan shuumamnetu si'ii kan shaaramnetu si'ii sitti kenne kaa yaa rabbi yaa allah hawwii isaanii hunda isaanii bakkaan naaf gahii fi yaada muraada isaanii yaa rabbii kiyya kaa akka aduutitti naa ibsiifi yaada muraada isaanii akka aduutitti naa ibsiifi yaa rabbi yaa allah yaa mootii mootowwanii kan uume dachiif samii yaa rabbi yaa allah yaa mootii mootowwanii kan uume dachiif yaa rabbii kiyya atummaan nu yaachisenihin waan keenya malee yaa rabbi nu nyaachisenihin jannata malee cadaaba nu dhaalchisenihin ba'a zaalimaa yaa rabbi nu baachisenihin jannata malee cadaaba nu dhaalchisenihin
بعزالما يا ربي نباتشسنيهم جيرنا جنيه لقابر ما دبرها أكردون النبي محمد والقرها جيرنا جنيه لقابر ما دبرها أكردون أن أبا بكر فوالقرها جيرنا جنيه لقابر ما دبرها